Waan garaa nama nyaatu ani obboleessi koo haadha malee hafne. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota yeetu shoo nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aa kutaa afuraffaasaa seenaa dammaa egaa kutaan kun kutaa xumuraatti jireetiin jira. Egaa seenaa dammaa irraa akka waan guddaa tokko barattan abdii guddaan qaba. Egaa seenaan dammaa akkas jedhee itti fufa. Egaa anis baay'ee waan keessi kan koo harmee kootiif obboleettii harmee kootiif haga feeniyyuu walirraa yoo fagaanne walis yoo arguudhayyuu baanne ani guyyaa guyyaatti waa'ee isaanii nan dhaggeeffadhan ture. Nan gaafadhasi. Akkasuma obboleettiin haadha xiyyaa takka immoo hanga haadha xiyyaa kan taate heerumtee kan mana qabdu waan jirtuuf isiidha walitti waan dhiyaannuuf mana ishii dhaqee ishii gaafadhan ture. Ishiinis dhaqaaluma isaaniitii naan jette. Garuu ulfa dadhabdee jirti naan jette. Achiin booddee haga guyyaa isiin deessutti min gaafadhan ture. Garuu gaaf tokko ganama qalbiin tantoo kaatee jette. Yaa obboleewwan koo waan nama dhibu keessa haati xiyya yeroo sani naaf jecha horti mucaan koo maal taatii jetti. Wanta nama ajaa'ibu keessa ishiin tunis osoo hin daa'iniin dura daa'imni kan koo maal ta'a mucaan kan koo maal ta'a inni alaata akkam ta'a laata osoo inni bira hin jirre mee beekee namatti hin bulu jetti. Yoo biraa gabaa deemtee galtu maal ta'a inni alaata inni nama ana malee namatti hin beeku jetti. Waan nama dhibu keessa isinis ciniinfattee gaafa da'uudhaaf jirtu baay'ee dadhabdee turte. Egaa yaa ta'uutii garuu manumatti erga deesseen booddee dhufanii fuudhanii ambulaansiidhaaf fuudhan. Jalqaba ishiin da'uu dinnaan ambulaansii bilbilan. Garuu yoo ambulaansiin dhuftutti ishiin ni deesse. Erga deessees baay'ee waan dadhabdee fi fuudhanii gara mana yaalaatti geessan. Akkuma achi geessanii nuti lakkii hin dandeenyu gara hospitaala sitti dabarsaa jedhan. Adaamaa kaasan. Waan isin garramu yaa obboleewwan koo ani kan koo kun addumanatti ta'e waa'een harmee kiyyaa fi waa'een obboleettii haadhaa kiyyaa kun akkuma tokko. Adaamaa mana yaalaa balbala irra gaafa geessu duute. Anis obboleessi kiyyaas haadha malee hafne. Mul'achuu obboleessa yookiin obboleettii hin qabnu. Walirraas fagaannee jirra. Isiinis dhugattee deemte. Tokkicha isii mucaa kan koo maal ta'a akkam ta'a osoo jettu dhiiftee biraa deemte. Haati gosa shodammaan tantoo maal taati jettuu na dhiistee deemte. Nama gaarramu. Anis sagaleen qawwee tokko gaafa naga'u maaltu maal ta'e jedhee sababii mana obboleettii haadha jiruuf gaafanitti dhiyaadhu. Duutee jecha dhaga'e. Amanuun dadhabe. Qe'ee keenya dhaga'eetis akkan hin boonye abbaan koo ofirraan haariyaa walitti hin araaramne. Waan kunis wallaalee iyyee karaa kan galadhe karaa gubbaa kafan kan galadhu namoonni iyyicha birmatanii iyyichi labsii waan ta'eef ishiin daa'ima umuriin ishiin daa'ima nama lafaa ol guddatudha. Garuu abbaa kan koo yaa heerumtuyyuu malee ishiin daa'ima xiqqoodha. Maatiin ishiitiif mucayyoo dhumaati. Maatiin isaaniitis mucayyoo takkittii qofatu hafeefi. Namoonni iyyanii maraatan maal gochuun danda'ama ree? Anis kufee gaafan karaa irra kan galadhu namoonni qabanii kottu maal si godha guyyaa du'aatiin jedhanii qe'ee abbaa kootii na seesisan. Isa jiruudha wal'amne du'aa walitti dhufne. Egaa maal gochuun danda'ama ree? Isiinis erga nu gattee deemtee booddee anis achuma bulee bariisaa erga ishee awwaalleen booddees achuma deebi'ee achuma ture. Anis yeroo kanatti da'ee daa'ima qaba waan ta'eef mucayyoon tantoo jilbibbiraan deemte turte. Haga guyyaa 3-4 achuma bulee bariisaa gara manaatti deebi'e. Deddeebi'een ilaalan ture. Garuu mucaa tokkicha dhiistee kan deemte san immoo akka wantoonni fudhatte turte. Ani carraa akka wantoonni guddistu nan nabeen ture. Na dideen na fudhate. Kan ammoo maatiin ishiidhaa isiin mucaa isaaniitiif mucaa dhumaati. Dhalli isiin dhiifattee deemte tokkicha
daa'imni isiin teessisu waan nama gaaramu guyyaa 3 booda ishii hordofe. Anii fi obboleessi kan koo haadha malee hafne. Maal godhure? Yaa obboleewwan koo carraan akkanaa kun isin hin qunname. Waan nama ajaa'ibu lamaan isaaniiyyuu daa'isa irratti du'an. Reeffi isaaniitis alaa gale. Nama ajaa'iba! Uumaa Rabbii kana. Hojiin isaa nama dinqa. Egaa yaa ta'uutii anis erga isheenis boqottee oollee bubbullee anis obboleessa kan koo dhaqeen ilaala. Maal godhuree hireedha. Kanaaf kan isaa kun addanatti ta'e. Inni namni laafee du'uun jiru kan jabaate immoo lafa kanarratti safuun jiru hundaafuu akkuma carraan isaa itti saafuudheedha. Anis abbaan kan koo akkasumas garaan isaa natti fayyuu baatu booddee manguddoon ta'anii walitti nu araarsan turan. Abbaan kiyya akkuma jalqaba haadha koo jaallattu sanitti ishis jaallata ture. Garuu namni wal jaallatu kun lama wal bira turuu rakkisaadha. Innis kan inni jaallatu lachuu dhiistee deemte. Innis erga gaafa isiin duutetii mana haadha manaa isaa taanii dhiisee manuma ishiin keessa bulte mana onaa mana humtuu keessa hin jirre mana abiddi ittiin qabsiifamne keessa bula. Halkanii guyyaa imimmaan ija isaarraa hin qoru. Maal godhu gaa? Akkasittiin abbaa kan kiyaanis haga ho'i walitti araaramne akkasumas gadi fagaatu soobaate. Haala sanii walitti araaramne guyyaa tokko inta obboleettiin tantoo kan haadha biraarraa alatti immoo sargii qaban turan. Abbaan kan koo akkanii namoota obboleewwan isaatiinis firootanis wal arguu fi guyyaa sanitti anaanis na waame. Nus akkuma aadaa Oromootti minjeenaaf kadhatames qabannee nutis waan isaan nutti qabatan waan isaan nurraa eegama jedhame nutis qabannee dhaqne. Garuu gaafa dhaqnu namni tokkichi nama saree nuun jiru dhabne. Homtuu ol seenas jedhee bahaa nurraa fuune. Keessummootuma akka keenya kan yaamaman dhufanii achi waan jiraniif isaanumti darsa keenyas nurraa fuudhanii ol nu seesisan. Gaafa ol seenu manuma obboleettiin haadha keessaa duute keessa waan teenyeef baay'ee garaan koo na bade. Baay'ee garaan koo na boore. Nama wajjin dhufes wajjinis qaana'eera. Oduun dhufuu baadheen jira. Maal godhuree quboo fi kanas ofirraa muranii hin gatanii yaa obboleewwan koo. Nus bullee hin galle jechuunis nama qaanessa waan ta'eef waan jirus wallaalee jara wajjin dhufes qaana'ee halkan san bulle. Anis maalan godharee oduun haadha qabaadhee kan jiru natti dhaga'amu kan koo yeroo maraayyuu hin hafu. Garuu immoo wanti godhu tokkollee hin jiru. Anis kanaaf jecha yeroo ayyaanni dhufu yeroo intalti isaanii karaa haadhaa deemtu ani imimmaan kan koo narra yaa'a. Garuu abbaan kan koo koomaan itti naqaaman jedhee akka feessi yoo ta'e darbee dhaqee numa laalee ergasi. Anis Waaqayyoon seenaa kan koos geeddaree anis haadha ijoollee ta'ee ijoollee 3 qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa akka namaa osoo hin taane akka Waaqayyoof jiraadhee har'a gahe. Maal godhu yaa obboleewwan koo? Ijoollee kootis anis hedduun jaalladha. Maaliif gaafa irraa deemuun beeku waan ta'eef. Addunyaa kanarratti gaafa ofii keessaniif deessanii ilmoo qabdan yookiin kan nama biraa gaafa guddistani tootan irraa gaafa deemuun beeku jettanii osoo yaadanii baay'ee bareeda. Namoonni baay'een gaafiif deebii irratti gaafa gaafatamani ilmoo kee moo haadha manaa keetii gaafa jedhani ilmoo kootii jedhu. Sababiin isaayyuu haati irra jirti waan ta'eef. Garuu gaafa haatii tantee si dhiistee sirraa boqotte garuu abbaan kan kee kan niitii fuudhee ilmoo irraa argate saniif abbaadha malee sin deebi'eetu sin laalu. Kana yoon jedhu namoota hundaa miti. Haadha jechuun jechaan qabdu. Waaqayyo warroonni haadha qabdani umurii isiniif haa dheeressu. Kan akka kan kummoo haadha malees guddattan gidiraa fi rakkina keessa dabartaniitis guddattan Waaqayyoon immoo isiniif jajjabina isiniif haa kennu.
harmoota keenya immoo lubbuun hin jirree fi boqoon lubbuun isaanii akka boqottu hawwinaaf. Addunyaan tuni gidiraadhaan kan guutamteedha. Obboleewwan koo seenaa koo kanarraa akka barattan abdii guddaan qabu. Akka jirtaniif gaarummaa waliif yaada. Ilmoo namaa gaafa miitu teetanirraa immoo gaafa deemtu hin beektu. Orma jiranitis gaafa kumatan kan ofii nama dhiba. Hamaayyuu yoo ta'an immoo maatiin keessan isin ofaa jiraatan. Viidiyoon ka seenaan kan koo asuma irratti xumura. Anis nama lubbuun jiraatee kana hunda dabarsee Waaqayyo isin ga'edha. Seenaa koo kanarraa akka waa tokko barattan abdii guddaan qaba. Waan turtan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.